gaafatu waraan bilisummaa Oromooti. Akkanaani yeroo hedduu waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhanii nu gaafatanidha. Hin jirra nuti waboota. Borullee iftaallee haga Oromoon bilisomtu ni jirra. Yoomillee shakkitiin achi. Ni jirra. Waraanni biddaaf qophaa'e. Bobba'u hireen isaa. Namni bilisummaa Oromoo argu nu keessa yoo hiree laata namni xiqqaa. Nu miti kanneen qabsoo kanatti gad dhufan arguu dhiisuu danda'u. Bilisummaa keenya firee kanaatu haa ummatichaati. Yoo ummatichi nuti du'uuf hin jirru immoo waan ittiin lollu kilaashi tokkollee nu dhachiisu Oromoo miliyoona 45 harka duwwaa ittiin bosona keessa ilaala. Maaf namatti dhaga'ama. Maaf Oromoo of ta'ee nu dhachiisee akka nu lollee bilisummaan Oromoo dhiyaatu hin tolchu. Maaltu irraa hin qabu? Namu hakka danda'u qabsoo Oromoo dhaabbachuu qaba. Nuyi loluun dadhabnee eessa jettanii nu gaafatinaan bosonuma jirra. Maaltu galma nu geenyaan bosona keessa dhabamnoo? Oomtuu nu dhufne. Nun gaafatina eessa jira waboon bosona jira. Waan ittiin bosona keessa nu galchitan barbaadan nuti lollaa du'uu hin dadhabne hin duuna. Noo duunallee ka dhibiin bakka bu'a. Tarii rabbitti nu ga'e sillee siin ga'e waggaa irraa dhufte hagana sadii afur abduu dabaleessa ta'a. Hin beekamu. Nu hidhachiisaa jennaan. Ammallee dabalataan uummati Oromoo ka biyya keessaallee ka biyya ambaa jiru kunillee dammaqeessisa ammuma kan ol ka'aa jira. Olmammoo ol hojjetaa deema. Gaddeebi'aa hin deemu. Garuu ol ba'uun kun miidiyumaaf hawaasa ta'uu qabu. Yeroodhuma waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii tokko fudhate itti gammadanii gaafa waraanni bilisummaa Oromoo immoo jedhuutti tarkaanfii isaa kute ka qabbanaa'u ta'uu qabu. Nutis dahoon keenya golgaan keenya bosonni keenya guddaan uummata Oromoo ta'uu uummati Oromoo nu beekuu qabu. Haga isaan nu hin beeknetti nutis hojichi yoo irra jiraanne illee guutummaatti duratti nu hiikuu hin danda'u. Kanaaf kan uummata Oromootiin waan hin jedhuuni yeroo haalli ho'i keessatti ho'inaa yeroo haalli qabbanaa'e keessatti qabbanaa'inaa. Yeroo kamiyyuu ho'isuuf yaalaadha. Yeroo kamiyyuu qabsoo Oromoo ho'isuuf yaala. Nutis isinitti abdannaa isinis nutti abdadhaa. Eessa jirtan jettanii yoo nu gaggaafatan nutis uummatni Oromoo eessa jiran isin gaggaafatuuf teena. Eessa jirtan si uummanni Oromoo kun maal akka hin ta'u isin midhalata jiramu uummatni Oromoo maal gochaa jira inni nullee gaafa